Oromoo keessattuu Oya USA wanta dargaggoota Ameerikaa keessa jiran waan qopheessanii fi kanaaf baanee ilmaan Oromoo maleedhaa jiran akka ba'an kan ammallee justice haqaaruu fi murtiin hagammaan kennamnee namisaa keessatti beekamu ijoollee Oromoo kan akka Jawaar Baqqalaa Garbaa joornaalistoota namoota mana hidhaa ta'anii dhibee koronaanis qabamaa jiranii waan kanarratti mootummaan Itoophiyaa hojii kanarraa deebi'ee of ilaalee uummata Oromoof justice akka kennu kana gaafachuuf baanee ijoolleen dargaggoo Minnesota, Portland, Seattle state adda addaarraa walitti baanee as dhufnee federal building irratti ergaa keenya dabarsinee ergaan keenya guddaan ilmaan Oromoo kan hidhamaa mana hidhaa kan jiran keessattuu yeroo ammaa namni akka muummichi ministeeraa dubbate nama 9,000 olitti mana hidhaa jira. Namni kun mana hidhaan ba'uu qaba. Mootummaallee hooggantoota Oromoo ofirraan fageessu kan akka dhaabuu fi kanas gaafachuu fi wanni nuti barbaannu nagaa uummati keenya nagaan akka jiraatu ijoolleen keenya lammii Ameerikaa kan ta'an Reedwaan Amaanii fi Yusuf Bashir isaanillee akka nuuf ba'an nagaan bilisa ta'anii gara siyaasatti akka nuuf deebi'an kana gaafachuuf ammallee Oromoo tokko Minnesota irraan qabamee jira. Innillee akka nuuf ba'u kana dhimmaanni tolchuu fi nagumaaf baanee magaala keessa deemaa ergaa keenya dabarsaa baanee